Jirraa jirtuu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabnaa akkam jiru isin biratti maal fakkaatti nu biratti hundumtuu bareeda galata waaqaa naguma keenya jirraa egaa akkam meesin naguma artanii barri 2008 isin biratti akkam maal fakkaata nu biratti immoo bareeda galata waaqaa egaa arra maal nu qabattee dhuftee bal'atuun jechuun keessan hin oolu. Akkuma beekamu re'ee jirra seetanii iddoo wayii kaasuun biyyarraa gallaan iddoo xiqqoo baqa sammuu keessan itti bashannanu singeessa jedhee anaa fi naafii kiyya wajjin nu fuudhee deeme egaa irroobas ganni hammaatee maskaramii jechuudha. Kanaaf qofaan kunillee sirraa badaa beenumee gad babbaanaa jedhee kaasuun har'a nu fuudhee nuun deeme. Egaa akkuma beekamu iddoo baay'ee bareeda tokko jira garuu alatti gadi hin baane viidiyoo waraabne manuma keessa teenyee rooba waan ta'eef alli baay'ee tokko roobaa sanirraan qofaan argitanii utaalloon anas mucaa kiyyas nu qabee jira waan ta'eef sanumaaf jedhee nu dabbareennaa kaasuun har'a ala nu baasee. Dura hin roobu garuu amma rooba jammaree jira bakka duumessa baay'ee tokko rooba dhugaa dubbachuu yoo mana baanu rooba hin qabu silaan baanuyyuu amma achi geenyee naannotti roobe sirriitti isiniin jira egaa rooba keessaa waan hundumtuu kan argamu haa roobu kanaafiyyuu kaasuwaan immoo har'a waan akkamii na feesiseen jedheen seetan beekota laala waan akka magariisa marga fakkaatu bakka ayinataa tokko kan ta'e na feesisee kaasuun achittis bargeetu nu gaabbasee mucaa kiyya wajjin nyaannee bashannanne gallee amma yoo gallu immoo waan nu feesisee naafiin kaasuu ajajannee kana nu butii kana nu bitennee kinoo laala wanna nu bitee gale kaasuun argitanii keekii jechuudha. Bakka nu feesisee maaf akka ta'e hin beeknu yookiin daa'imtillee garaa jiraachuu danda'a maalitti beekama. Sanummoo kan dhugamullee magariisa kan nyaatamullee magariisa ta'uu qaba. Bakka kana na feesisee jechuudha. Sababbiin isaa hin beeku maaf akka ta'e mootii mana keenyatti fudhannee galleetti mana keenyatti nyaachaa jirra jechuudha. Achitti roobni caamennaan wanta biraa nyaannee manatti immoo fudhannee galleennaa kana fakkaatan bareedume argitanii jechuudha. Innaa keekii duraan dhugaa dubbachuu baay'een jaalladhu keekii amma sirriitti keekuma na hawwisiise jechuudha. Baay'een jaalladhu duraan baay'ee fe'u keekii jechuudha. Bakka maaf akka ta'e hin beeku garuu amma keekumaa guyyaa nyaaddu keekiin kun meeqa gammataame dhugaa dubbachuu keekiin biyya keessatti baay'ee tokko guddee keekirra immoo biizaa jechuudha. Keekiin likkeenyaa amma yoo akkana pirogiraamii wayiitiif minaamina qopheessan 500 kan 1,000 xiqqoodha jechuudha bataam xiqqoodha. Na sirriitti guddiidha biyya keessatti. Akkasii isiniin jira keekii kana garuu nan nyaadde malee baay'ee tokko das nan jenne maaf akka ta'e immoo firiijii keessaa ba'ee xiqqoo turee fi na fakkaatee baay'ee das nan jenne. Innaa kan dhugaatii kun immoo maaksiidha. Maaksii baay'ee tokko das nama jedha aappilii irraa hojjetama jechuudha. Aappilii aroongaadee magariisa irraa jechuudha kan hojjetamu. Bakka daa'imaafis ta'ee nama jabaafis ta'ee hundaafuu filatama alkooliin qabu waan ta'eef filatamaadha. Fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Daa'ima sammuu isaaniin guddisaa jedhan. Inni aappiliin beektan shaggaadha aappiliin baay'ee. Inni akkana fakkaataa isiniin jira. Bakka viidiyoo biraatiin aga walitti deemnutti nagaa nuuf ta'a sin jaalannaa. Baay'ee viidiyoo keenya bilis laayikii sheer sabskiraayib gochuudhaan maatii warri nuun taane maatii nuuf ta'a warri maatii nuuf taatan